daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kan isin daawwachaa jirtan madrasaa Sabaahirraa qaa'idaa nuuraaniyyaa darsii 11ffaan. daawwattoota keenya guyyaa har'aa inshaallah ta'uu saawsayii waliin jennaa waaw suknaadhaatii fi yaa suknaa qubee afaan arabaa tokkotti aanee qubee fathaa tahetti aanee yoo dhufe akkam isa godha isa jedhu kawajilaalluudha. darsii keenya qaa'idaa nuuraaniyyaa kutaa 11ffaa madrasaa Sabaahirraa barattan kana wajji turtii gaarii isiniin jenna. daawwattoota keenya akkuma aadaa keenya beekamaa dhagaa inshaallah ta'ala waraabde barreessitanii suuraa kaastanii nu ergitanii sagaleedhaan darsii teenya guyyaa har'aa 11ffaa kana keessa barattan lakkoofsa keenya beekamaa ta'e irratti nuuf ergitu. warri miseensa madrasaa Sabaah taatan warri kaanis kottaa madrasaa Sabaahitti galmaa waasiniin jecha darsii keenya har'aa kutaa 11ffaa wajjin turtii gaarii. daawwattoota keenya madrasaa Sabaahirratti warri barattan ahlan wa sahlan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. egaa warri madrasaa kana galmaa barbaadan lakkoofsa kanaan galmoytu. egaa inshaallah har'aan tana ka wajji barannu waaw suknaatii fi yaa suknaa qubee fathaa tahetti yoo aanee dhufe fakkeenyaaf qubee dhammaa tahetti yoo aanee dhufe ni buchisiisa miti waaw suknaa. yaa suknaa immoo qubee kasraa tahetti yoo aanee dhufe ni buchisiisa. fakkeenyaaf taa kasraa taan kun fathaadha gubbaadhaan butame osoo jalaan butamee kasraa tahee tii jechiisa ture osoo kun dhammaa tahee tuu jechiisa ture waaw kun jechuudha. har'a garuu isaan kun lamaan qubee fathaa tahetti yoo aananii dhufan fathaa jechuun irra butaa kana ka irraan butame kana jechuudha. ka irraan butame kanatti yoo aananii dhufan maal jechisiisan ka jedhu inshaallah ta'ala wajji baranna. daawwattoota keenya warri bakki kun sinii jabaate kitaaba agarsiisaadhaa seeraan illee injinee waan ta'eef gara kitaaba agarsiisaa deebitanii barachuu qabdu. akkanan jedhe na hojii jettu barreessitanii jechuudha inshaallah. achi booda isa kana barreessitanii nuuf ergitu sagaleedhaan immoo jala jettu jechuudha. egaa waaw suknaa wu irra butaa ta'u ofuma isaaniitii irra butaa ta'u malee qubee fathaa ta'etti aananii yoo dhufan ofii isaaniitii waan buchisiisan yookiin harkisan hin qabaatanii jechuudha. fakkeenyaaf wajji dhaggeeffadhaa wajji jedha ta'u tay amaarifuma fidasitti ta'uu fi ta'ini saw say daw day zaw zay raw ray zaw zay saw say shaw shay saw say daw day طو طي ضو ضي لو لي زو لا نو لا ستكن دونغور زو انو دونغورت نو ني او اي بو بي جو جي حو حي فهمتي برينكي خو خي عو عي غو غي فو في قو قي كو كي مو مي وو وي هو هي يو يي. daawwattoota keenya egaa inshaallah ta'ala warra kana barattanii kun immoo egaa akkuma beekamu nama sammuu qabuuf ifa jeetanii yaada. taa fathaata waa suknaa ta'u taa fathaata yaa suknaa tay taa fathaata waaw suknaa saw taa fathaata yaa suknaa say jechuu ni dandeessu. daa fathaaddaa waaw suknaa daw daa fathaaddaa yaa suknaa day jettaniis qara'uu ni dandeessu. akkuma nan jecha qofaanis qara'uu ni dandeessu. carraa gaarii isiniif hawwina. warri isinitti jabaate kitaabni agarsiisaa waa isiniin galleef gara agarsiisa tol deebi'aatii addaan baafadhaa isiniin jennaa. hedduu isin jaalladha madrasaan Sabaahi kana barreessitanii sagaleen jala jettanii nuuf ergitu. darsii gaarii barnoota gaarii isiniif hawwina. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. egaa daawwattoota keenya kutaa 11ffaa bifa kanaan barannee jirra. darsiin keenya gabaabaa fi kan nama gammachiisu jedhee yaada. inshaallah akkuma isiniin jedhe barreessitanii suuraa kaastanii nuuf ergitu. warri madrasaa kanatti galmaawin kottaati galmaawaa madrasaa kanatti galmaawaati barnoota keessan qur'aanaadha itti fufaa isiniin jenna. inshaallah darsii qur'aanaallee ka itti fufnu taha. darsii keenya 11ffaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. hedduu isin jaalanna. miseensota keenya warri galmaa'in galmaawaa yuutuuba keenya subscribe godhaadha. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا